Jireenya kee keessatti rakkina yookiin waan si mudateef hin aarin yaadannoo siif ta'a. Wanni hundumtuu hin darba, obsa barbaada malee. Obsi kee kan har'a boru gatii qaba. Garuu yeroodhaaf rakkina yookiin bakka itti miidhamaa jirtu san yaanni bal'inaan siif dhufuu dhiisuu danda'a. Garuu yoo itti yaadde yookiin itti hubatte wanni hundumtuu furmaata akka qabu hin dagatin. Furmaanni kan jiru Waaqayyo harkaa ta'uu isaa itti amani. Odoo beektuu rakkina keessa kee oduma sitti dhaga'amuu miidhamuun kee obsii jiraadhu yeroodha. Akkuma har'a mudannoo hunda dabarsaa jirtu kana guyyaa tokko Waaqayyoon gammachuu siif kenna. Gammachuun guyyaa tokko gadda waggaa tokkooti. Keessa kee nama hundatti hin himatin. Namni hundi sin jaallatu, hundi sin jibbu. Ati garuu hunda jaaladhu. Isaan dura of jaaladhu. Ofirraa yoo hafte namaa taata. Namaaf waan badaa hin yaadin. Namni sun badaa naa yaada jetteeto. Yoo si danda'ame nama sanirraa fagaadhu. Sababni isaas waan hin taane jechuu dandeessa odoo hin beekini waan ta'eefi. Garaa waan hunda obsee dabarsu qabaadhu. Waaqayyos waan hunda nama obsee dabarsu nu haa taasisu. Injifadhu argami. Kuftee hin hafini. Tattaafadhu. Ofitti amantummaa qabaadhu. Malee kuftee hin hafini. Waan hundi si daangessuu danda'a. Kaayyoo kee fakkeenyaaf hababaa yoo fudhanne hababaan akka marganii deebi'anii gogan hin beeku. Garuu silaa hin gogna jedhan marguu hin dhiisani. Deebi'anii tuma margu. Jireenyis akkasuma. Kanaafuu amma lubbuun si jirtutti ittuma fufaa jireenyi. Meeqatu jira kan abdii kutate jireenya irratti sababa garaa garaatiin. Namni dhalatee mudannoo mataa isaa qaba. Akkuma feetes ta'u mudannoo hunda keessa yoo dabarte dhumni isaa gatii guddaa akka qabu hin dagatin.